أبيبي كامتو ولسو أبيبي شوفي أبيبتي شوفي egaa rifeensa kee yeroo ijoollummaa yookiin osoo biyya arabaa hin deemin rifeensa kee maal akka fakkaatu nutti agarsiisi. Rifeensi kee uumamumaan dheeradha malee wantoota tokko wantoota hamma YouTube irratti barsiisaa jirtu viidiyoo hojjetaa jirtu rifeensi kee hin dheeranne. Rifeensi kee uumamumaan dheeradha. Haa ta'u malee suuraa kee mee yeroo biyya jirtu nu agarsiisi sanaan si amannaa warri jettantu jirtu. Egaa nagaa waaqayyoo bakka isin jirtanitti isiniif haa baay'atu. Hordoftoota koo kabajamuuf jaalatamoo akkam jirtu nagaa fayyaa keessanii an nagaadha galanni waaqayyoof haa ta'u baga nagaa fayyaa naaf taatan isiniin jedha. Egaa koomentii garagaraatu na barrataa ture samuuna. Koomentii sanarratti hundaa'uudhaan yeroo durii booniin maal akka fakkaatu akkasuma rifeensi ishii maal akka fakkaatu isin daawwachuuf dhufeen jira. Garaagarummaa guddaatu jira. Fakkeenyaaf kun amma suuraa argaa jirtanii ana boonedhuma yeroon baradhu osoo biyya arabaa hin deemin yeroon baradhu ture. Rifeensi koos kun akkuma argitanii kana fakkaata. Dhugaa dubbachuuf garaagarummaa hedduutu jira. Asitti immoo suuraa kana keessatti anaa fi hiriyaa kootii ani ishii teessudha. Kunoo asirratti mee hubadhaa rifeensa kiyya jechuudha. Rifeensa kiyya hubadhaa. Garaagarummaa ammaa fi durii sirriitti suuraa kana yoo ilaaltanii garaagarummaa ammaa fi durii sirriitti ilaaluu dandeessu. Kunis anaaf hiriyaa kootii yeroon kutaa 9 baradhuudha. Yeroon kuni suuraan kun yeroon kutaa 9 baradhuudha. Mee ilaala dhugaa dubbachuudhaaf garaagarummaa isaa sinumti ilaalatiiti. Garaagarummaan jiraa fi hin jiru isinii gala. Asitti kunoo rifeensa koo sirriitti arguu dandeessu. Rifeensi koo kana ture jechuudha. Anis kanan ture, rifeensi koos kana ture. Amma immoo maal akkam fakkaatu rifeensi koos maal akka fakkaatu hin beektu waan ta'eef Abibti kunoo laala kunoo rifeensi kiyya aaga kana gabaabaa ture yeroo sana. Kunis yerumanii kutaa 9 baradhuudha. Suurri kun haala kana fakkaatuun qacoodha. Yeroo sanas yeroo ammaati duruma qacoodhaani. Nyaataan furdattu warri jettan duruma kootu qacoodha. Kunoo rifeensi kiyya kana fakkaata. Garaagarummaa guddaatu jira. Waa'ee rifeensaa irratti garaagarummaa guddaatu jira. Kunoo sirriitti ilaalaa jechuudha. Warri sobaa jirta rifeensi dibata garagaraatiin homaas hin biqillee rifeensi kee uumamumaan yeruma durii kee yeruma daa'imummaa kee rifeensi kee uumamaan dheeradha. Homaa wantoota amma nutti himaa jirtu kana dibatteedha rifeensi kee hin dheeranne. Warri jettanii rifeensi koo uumamaan dheeraa miti. Giddugala gabaabaa sin jedhamu dheeraa sin jedhamu giddugala garuu dibata garagaraa dibachuun agam akka rifeensa namaaf dheeressu kan dibatee arge yookiin kan itti fayyadametu beeka. Kunoo kanan ture jechuudha. Booneen kana turte kunoo kana fakkaatti boonanii. Kunoo amma rifeensi kun yeroo sana dhaadheetiin jira. Addatti egaa suuraa itti sisseetan viidiyoo itti sissee waraabaa jira. Addatti rifeensi kiyya dheerinni isaa gabaabinni isaa wanti hundumtuu akkasiniif galuuf suuraa kanaadha jechuudha. Kunoo baay'ee gabaabaadha. Mormarra na jira jechuudha rifeensi. Garaagarummaa guddaatu jira. Kanaafi ani wanta sobaa yookiin zimmee viidiyoo dhumaaf qofa waan sobaa isinii maxxansaa hin jiru. Dhugaa kun isinii maxxansaa waan mana keessatti rifeensa kootti fayyadamuun isinii maxxansaa jira. Kanammoo yoo fudhattanii ana ammaati jechuudha. Boonee ishii ammaati baakgiraawundi ishii jechuudha kun. Rifeensa koo laala rifeensa koo yeroon biyya Arabaati gara Itoophiyaa galu ji'a 5 darbeni rifeensa kiyya fiixee muree ture. Fiixeen isaa muramaadha akkuma argaa jirtan. Fiixeen isaa muramaadha. Yeroon dhufu sananii fiixee isaa muree jechuudha.
amma kunoo kamirra jira kanarra jira jechuudha rifeensi kiyya kanaafi amanaa fudhadhaa amanaan isiniin jedha kunoo kanaani amma Egaa garaagarummaa hedduun akka jiru viidiyoo kana keessaa in hubattu jedheen yaada daawwattoota keenya. Sababni aanaa durii yookiin suuraa koosii durii beenuu fidi jettanii aanaa durii suuraa koosinii kanan agarsiisee fi namoonni baay'ee egaa koomentii jalatti uumamaa rifeensi kee uumamaa waanuma guddate tokkoyyuu hin qabu waan jettaniifi suura irratti argitaniiru lafa irrattis immoo rifeensi koo maal akka fakkaatu argitan jechuudha. Ka suura irratti argitanii biyaansi waan ammanaa wayiiti jechuudha. Waan kanaa olii wayiiti rifeensa kiyya. Ji'a 5 dura jechuudha rifeensa koo kana muree ture yeroon biyya Arabaati. Biyya keessa Itoophiyaa dhufu jechuudha. Mureen ture. Kan inni jimaata galgala deemuun kamisa mure jechuudha. Jimaata galgala kanaan Beeruutii ka'uuni kamisa waaree booda rifeensa koo shut godhee achitti muree dhufe jechuudha. Muree hojjetadhee dhufe amma ji'a 5 qaqqabee jira jechuudha rifeensa kiyya ergan muree. Egaa osoo muramin iyyuu caafisa kan inni muree fi xiqqoo amma rifeensa keessan caafii ishii jechuudha. Rifeensa gaafa murtanii yeroo tokko amma yeroon isaa ga'ee mureen isin agarsiisa. Caafii kun ishii kana murtu jechuudha. Yeroo tokko haala mijeessee rifeensa nan mura. Yeroo sana hin argitu waan ta'eef kan murtaniif egaa rifeensi caafin isaa akka bareedee wal qixxaatu akkasuma akka dhanquu hin godhanne akka dheeratuuf rifeensi kan muramu. Kanaaf ji'a 5 dura muree amma immoo haala kana fakkaatuun rifeensi koo faa jedhee jira. Itoophiyaa keessa iyyuu hedda galee biyya Arabaa deemedhaaf osoo hin taane rifeensa kiyya qofa osoo hin ta'in rifeensi nama kamuu akkaataa isin kunuunsitaniif rifeensi kan saffisaa deemu guddachaa deemu akkaataa kunuunsa keessanii malee rifeensa waan adda garaa jechuudha. Fakkeenyaaf qibaatii gosa hedduutu jira addunyaa kanarraa. Qibaatii rifeensa keessaniif qibaatii tokko filadhaatii qibaatii tokko erga filattanii rifeensa keessanitti dibattu. Rifeensa keessan qibaatiin sun hin jaalanne taanaan hin jijjiirtu. Jaalate rifeensa keessan taanaan isuma itti fuftu jechuudha. Baay'inni namaa dogoggorri isin waa'ee rifeensa irratti dogoggortan oddoo kanatti yeroo baay'ee viidiyoo koo keessatti nan dubbadha. Waan namni jedhee fi qibaatii gosoota garagaraatu jira. Gosoota garagaraa waan namni jedheef rifeensa keessanitti har'aa boru dibattanii qibaatii kam akka rifeensa keessan kamtu akka rifeensa keessaaf ta'u addan baafanne jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee wanti isin beekuu qabdan rifeensi koo maal jaalata maal jibbaa ka jedhuudha. Akkaataa qabannaa rifeensa keessanitti rifeensi dheerata rifeensi marga malee rifeensi lafaa ka'ee miti. Kunoo uumama irratti jechuudha. Uumama irratti rifeensi kiyya maal akka fakkaatu kana fakkaata. Uumama isaas argitanii kana fakkaata. Haala kana fakkaatu nama ani reefuun hiike jechuudha. Fiixeensaa dhaamaa ture. Rifeensi kiyya fiixeensaa dhaamaa ture. Reefuu hiike miicuudhaaf nama rifeensa kana miicuudhaaf kana fakkaata isiniin jedha daawwattoota kiyya.